መላው የኦሮሞ ህዝብ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንድታቁልኝ የምፈልገው እንደ ቀነኒ ቤተሰብኛ አባገዳዎቹ ጋር ያልተስማማንበት ቦታ የአባገዳን ስርዓት የገዳን ስርዓት አለመቀበል ሳይሆን አለማክበር ሳይሆን የቀነኒ ጉዳት በግልጽ ሊጣራ ይገባል ከሚል አኳያ ነው። ፊቷን እንደዚያ ያደረገው የደረሰባት ጉዳት መጠንና ጥልቀት መታወቅ አለበት። በጎጂው በኩል እየተባለ ያለው አልገደልኩም ግን ጉማ ከፍላለሁ የሚል ስለሆነ እሱን ጉማ አንቀበልም፣ ልጃችንን ጉማ አንበላም ያለው ያለው ይሄንን ነው። ከዛ ውጪ እዛ እንትን ላይ የተገኘው ያልተገኘንበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ቤት አለን፣ ቤታችን ሁለቴ መጥተዋል፣ የተነጋገርነው አለ። ከመሐላ በፊት መጣራት ያለበት ነገር አለ ብለን አመልክተናል። አጣሪቼ መልሳለሁ ነው ባሉ መጨረሻ ላይ ግን ያሉት አባገዳው ወደ መሐላ ነው የምንሄደው፣ ከመሐላ በኋላ ነው ያሉት። እኛ ያንን መሐላ አልተቀበለም እንደ ቤተሰብ። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው መላው ውጪም ያላችሁ ውስጥም ያላችሁ ለቀነኒ ፍትህ ሲጠብቁ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን እናቀርባለን። መላው የኦሮሞ ህዝብ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንድታቁልኝ የምፈልገው እንደ ቀነኒ ቤተሰብኛ አባገዳዎቹ ጋር ያልተስማማንበት ቦታ የአባገዳን ስርዓት የገዳን ስርዓት አለመቀበል ሳይሆን አለማክበር ሳይሆን የቀነኒ ጉዳት በግልጽ ሊጣራ ይገባል ከሚል አኳያ ነው። ፊቷን እንደዚያ ያደረገው የደረሰባት ጉዳት መጠንና ጥልቀት መታወቅ አለበት። በጎጂው በኩል እየተባለ ያለው አልገደልኩም ግን ጉማ ከፍላለሁ የሚል ስለሆነ እሱን ጉማ አንቀበልም፣ ልጃችንን ጉማ አንበላም ያለው ያለው ይሄንን ነው። ከዛ ውጪ እዛ እንትን ላይ የተገኘው ያልተገኘንበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ቤት አለን፣ ቤታችን ሁለቴ መጥተዋል፣ የተነጋገርነው አለ። ከመሐላ በፊት መጣራት ያለበት ነገር አለ ብለን አመልክተናል። አጣሪቼ መልሳለሁ ነው ባሉ መጨረሻ ላይ ግን ያሉት አባገዳው ወደ መሐላ ነው የምንሄደው፣ ከመሐላ በኋላ ነው ያሉት። እኛ ያንን መሐላ አልተቀበለም እንደ ቤተሰብ። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው መላው ውጪም ያላችሁ ውስጥም ያላችሁ ለቀነኒ ፍትህ ሲጠብቁ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን አጀቻ ቀነኒ ዱኛ ረቲ ዱጋን በከ ጅርቱ በሬ ጀዳን አቦቲን ገዳ ኦሮሞ ባቲዋን ሰዲ ደርበኒፍ አቦቲን ገዳ ኦሮሞ አከሱመስ ሞ ሀዩሌን bakka dhugaan jirtu baruudhaaf qorataa turaniiru. Adeemsa kana keessas araara buusuuf yaalaa turan. Maal argatan? Maaltu jedhame? Abbootiin gadaa argatanoo maali? Abbaa gadaa goobana hoolaa, abbaa gadaa tulamaa gaafanneerra. Gaaddisa tokkoffaati irratti ilaalla dubbii kana dhugaa waaqaala faabbaamnaa nuu kennatu jira. Gaaddisa lammaffaati irratti lukaa lukoo isaa qabatee fira isaa qabatee dhiyaatee akka intalli nama kana wajjin jiraatte akka intala kana nama kanaa kenne akka imaanantu isa biratti baddefaa himata. Kana faa himata namni kun. Ka himatu moo isaa mootummoo firasaatitu himata. Gaaddisa lammataati irratti maaltu nu qunname waan Oromoon qabu laali. Intalli tuni nafseetii amaaru haadhatii abbaadhaan nama kanatti hin kennamu. Nama kanatti hin kennamu. Haadha abbaan nama kanatti hin kennamu. Eega hoggaalama wajjin teesse jedhamoo sirni gadaa Oromoo. Eega hoggaalama wajjin teesse niitidha jedha. Eega hoggaalama da'oo Oromoo ta'e Oromoodha jedha. Kanallee mirkaneessineef achi keessatti akka imaanan nama kana irratti badde akka imaanan fuulana irratti badde kanallee mirkaneessineef. Gaaddisa sadaffaatitti irbutti dhufne. Irbuun maal keesse? Intalli tun karaa harka ofiitiin gamoo sanirraa kuftu. Haaramaan darbantee kuftu namoota achi jirutu jira. Namicha shakkame maatiin ollatu jira. Ollaa kanaan irbuun kun akka bahu gaafa bakkana geenyu gaaddisa sadaffaa irburratti gaafa afuraffaa irbuun kun dhugaan kun bahuudhaan ciroo irratti beellaman gaafa nagaatiin nu harkaa jiru. Irbuun kun maali namni sirriitti akka hubatuuf? Irbuun jechaan waadaa gara kakuuti jechuudha. Obboleettiin Andaalam achi turte. Andaalam achi ture. Argadeetii immoo ollaan achi ture. Kun kakuudhaan jecha kakuu kakatee maatiin shakkamaa kunillee gara irbuutitti dhufee kakatee yoo irra jiraate nurra jirti
yoo ta'uu baate irbuu yookaan kakuudhaan raawwata jechuudha. Yoo kakuun uumamu kanaa hoo yoo kakuun raawwatamu kanaa hoo warra hin kakannu dhugaan bakkana jirti jedhutu dhufa. Gaafa kanarra geenyu gaaddisa Afuraffaati irratti gaaddisni nu harkaa jira. Yaada keessan sirriitti hubadhee Andu'aalamoo maal jechaa ture? Namni kun nama shakkame namni shakkame haramaraan laalama haramaraan itti aggaamama kara mootummaatillee garammoo seera oromootillee Andu'aalam akka dhugaan isaa baasu kan dubbatu kara nuunu akka dhugaan akka baasu jireenya irsaanniitummaa keessatti waan keessa turanillee waan keessa qaxxaamuranillee kanallee hayyuu gadaa oromootitti abbaa gadaatitti ibsataa ture Andu'aalam kanuma keessa ture. Abbaan intalaa Andu'aalam intala koo ajjeeseera jedhanii xamanu irra deddeebiidhaan dubbataa turan tarii dhimma kana dubbatanii turanii gaaddisa irratti. Dhimma kana sababii isaatii jedhanii dubbataa turan. Andu'aalamoo maal jedhe? Andu'aalam harkatiyyaa moti ani hin darbinee ufis darbamte malee ani hin darbinee. Isin akka abbaa gadaatti akka gaaddisa walitti qabaa turtanitti badinii eenyu harka jirteedhu jettu maal hubattan? Hayyuun gadaa tuulamaa abbaan gadaa tuulamaa hayyuun odaa bultum abbaan gadaa odaa bultum bakka dhugaan jirtu argee jira. Garuu eenyu dhugaa fudhatu abbaan dhugaa eenyu abbaan gumaa eenyu yoo inni beekee sirna gadaa Oromoo kanatti galee yoo fira harkatti galee yoo dhugaan abbaa geesse yoo gumaan abbaa geesse bakka gurraattii qabatanitti dhugaan baate. Tole isin amma dhugaa barree jettan dhugaan sun maali? Dhugaan gaaddisni irbuu qaba yoo dhugaa arge yoo abbaan dhugaa dhufe abbaa dhugaatiin gaa malee qilleensan hin gahu. Kanaaf bakka dhugaan jirtu nutti himuu dandeessanii? Argamtee hima malee eessatti eenyurratti akka argamte eessatti akka argamte gaaddisni irbuu qaba irbuu mana dabarsee gara araaratitti nuti oduu abbaan dhugaa fudhatu dhugaan gaaraa haa taatu qarqi sululaa haa taatu jedha Oromoon dhugaa gaaraa taate kana biyya nan fudhadha jedhee oduu abbaan hin argamin hin kennitu namuufu irbuudha kun. Kanaafuu qaamoleen lamaan bakka argamanitti yoo ta'e malee wanni kun hin dubbatamuudha. Hin ta'u irbuu. Tole guddaa galatooma abbaa gadaa jaarsummaan sun ji'a 3 adeemaa ture wanni xumura irratti lallabdan maali? Wanni baay'ee ilaalamee waarratee dadhabnee ijibbaata namni kun dhugaa qabullee gumaa qabullee fudhatu waan didee fi lallaba yookaan immoo qoqqobbii irratti darbinetu jira. Qoqqobbii irratti darbine kuni waan takkaa lama irratti xiyyeeffata. Tokko jireenya hawaasummaa isaati irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba. Jireenya hawaasummaa isaati irratti lammata immoo oromummaa isaati irratti aadaa isaati irratti aadaaf safuu Oromoo bulchee itti bule kanarratti waan lamaan kanarratti kan xiyyeeffate ta'a. Qoqqobbiin irratti darbine kana lallabne. Tole amma tokko shakkamaadha tokko immoo shakkeetu dubbisin bira fide dhugaa baasni irra jettan booda irratti Andu'aalam bilisadha jettanii wanti lallabdan jiraa? Namni tokko waan shakkamisan irraa yoo dhugaan baatee yoo dhugaan fudhatamtee abbaan himate sun itti amiin jedhee fudhate malee namni sun yeroo maraa hin shakkama yoo dhugaan baate malee yoo sirna gadaa Oromootitti yoo waan Oromoon odeeffatu waan Oromoon itti bulee bulchate kanatti yoo galuu baate yoo amanuu baate namni sun shakkaa jiraata jechuudha. Namichi immoo shakkamalleen akka aadaa Oromootiin akka sirni gadaa jedhu akka barri gadaa jedhu yoo ofirraa fixuu baate hin yaaddaa jechuudha. Tokko dhugaa yaaddes yoo dhugaa qabaate yoo harki isaa qulqulluu ta'e dhugaa isaa santu yaaddes yoo immoo harki isaa badii qabaate badii san hin yaaddaa. Kanaafuu hamma abbaan dhugaa argamutti yaaddoo keessa jira namni kun yaaddoo keessa jira. Amma
qananiin duuteerti armii taateerti kanaan booda ol jetteen dandeessu dhaga'uu hin dandeessu. Warri immoo jireenya ardii kanarraa hamma jiru sadaqanii keessa jiraatu, hamma jiru gadda keessa jiraatu. Tokko nama jaalallee isaa haadha mana isaa dhabe kana, lammata immoo maati. Kanaaf kan gatta'amee warratee Oromoon dubbii laallatu. Kanaaf kan Oromoon sagannaa lolaanaa dabartu, tabonaa bubbeenaa dabartu, jiruun itti aantu nagaa taatu tajaajila tanaafi. Waaqatu beeka. Ba'uun hin danda'a. Harka qulqulluu harka fayyaalessi ba'uu hin danda'a. Yoo dhugaan jiraatte ka jennu abdii qabna. Kanaafuu addatti shakkamaan jechuunis Andu'aalam badii kanarraa bilisa jettanii wanti labsitan jira yookiin lallabdaan? Dubbiin amma kan irbuun taa'etu jira. Dubbiin irbuun taa'e kana amma gaafa dhugaa namni fudhatu abbaan dhugaa san fudhatu argamuttuu gadi baasanii garaa baqaqsanii hin dubbatan ladduma dubbatan malee yoo harkisaa qulqulluu ta'e dhuguma bilisa hin ba'a. Yoo harkisaa qulqulluu ta'uu baate hin ba'u jalaa. Waan kana ammoo akkan hojjenne immoo kan nu dhoowe nama shakke. Nama ilmeen jalaa baddalamte kana jidduu kana jirra jechuu. Kanaafuu abbaan dubbii shakkii dhiyeesse yookiin immoo abbaan shakke yookiin immoo abbaan intalaa gaaddisa irratti argamuu dhabuunsaa akkasiin dhugaan dubbanne yookiin immoo wanna siin dhugaa arganna jettan akka ifan goone isin danqeeraa akkasii. Danqaamaa kan nuti ta'e namni jalaa du'e dhuguma immoo namni jalaa du'e ija buruura hin quxulama hin rakkata kallattiin namni itti mumartuu dhuguma itti fakkaatti namni kun dhugaa qaba kana silaa kan bira dabarsu maatiidha firri sun immoo akkaataa Oromoon itti bulu kana nama kanatti dhiyaatee nama ofii qabatuu hin dandeenye keessattuu abbaan bokkuu isaanii nama kana qabatuu hin dandeenye namni kun humna isaatii olitti ta'e gumaa abbaan hin hordofanne namni tokko yoo shakkame yoo du'e harka namaatii haa ta'u shakkamee lubbuun namaatiin warqii waasu gumaan hin haftu namichi kana fudhatuu dadhabe namni kana fudhatuu dadhabe kun urmii isaa guutuu yaaddodha. Maaliif sirni hin yaaddessa qoqqobbiin irratti gatame hin yaaddessa. Kanaafuu kana hundaa kan nu danqisiisa jechuun hin danda'amu. Maal fansin gaafadhee namoonni baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti isinis taris dhageessanis ta'uu danda'a. Jaarsoliin dhugaa barbaadaa turan dhugaa barbaadanii araara buusuu barbaadan dubbiin Andu'aalam bira hin jirtu Andu'aalam bilisa ta'uu isaa labsaniiru jedhanii odeessani. Kanaafan isin biraa mirkaneeffachuu barbaade isin gaafadhe. Namni tokko haga dhugaa jaarroleen nama kanarraa fuute jecha jaarroleen nama kanarraa fuute atin bilisa atin harki kee qulqulluudha jettee labsamtuutitti bilisa namni kun jennee wanti labsine hin jiru.